Trump video Barack fi Michelle Obama jaldeessa fakkeessee agarsiisu erga maxxanseen booda haqe. President Donald Trump, President duraanii Barack Obama fi giiftii duree duraanii Michelle Obama video jaldeessa godhee agarsiisu. Qabiyyeen isaa arrabsoo sanyii ta'e fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti erga maxxanseen booda balleesse. Videoon kun walumaa galatti sekondii 62 kan dheeratu yoo ta'u muuziqaa The Lion Sleeps Tonight jedhuun kan dabalamedha. Dhuma video kana irratti kutaan Barack fi Michelle jaldeessa fakkeessee agarsiisu ni mul'ata. Trump video qabiyyee filannoon bara 2020 gaggeeffame waliin dhaameera jedhu qabu miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodeera. Trump ibsa gaazexeessotaaf kenneen dogongora tokkollee hin hojjenne jedhe. Ergaan kutaa jalqabaa video qofa ilaaleen booda hojjettoonni waajjira koo kan maxxansan Barack Obama fi Michelle Obama kutaa akka sanaatti agarsiisu qabaachuu isaa hin beeku jedhe. Senatarri Ripablikaanii gurraacha Ameerikaa Tim Scott wanti White House-tti arge baay'ee sanyummaa hamaadha jechuun qeeqeera. White House gara jalqabaa warra qeeqaniin dheekkamsa sobaa irraa deddeebisan isinaa jechuun busheessus dheekkamsi yeroo cimaa dhufe ammoo videoon sun fuula miidiyaa hawaasaa Truth Social irraa akka badu murtaa'eera። በዛሬው ዕለት የሎጎ ሐይቅ ሪዞርት በይፋ ተመርቋል። ይህ ሪዞርት የወሎን ተፈጥሯዊ ውበት ዘመናዊ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ደረጃውን ከጠበቀ መሰረተ ልማት ጋር አጣምሮ የያዘ ድንቅ ፕሮጀክት ነው። ሪዞርቱ ከሚታየው ገጽታ ባለፈ የአካባቢውና ለአገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ማፋጠን ትልቅ አንቀሳቃሽ ፕሮጀክት ነው። ከጎርጎራ በመቀጠል በአማራ ክልል የገበታ ውጥን ሁለተኛ ፕሮጀክት እንደማውኑ መጠን ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆኑ የሥራ ዕድሎችን በመፍጠር በግብርና፣ በትራንስፖርት፣ በቱሪዝምና በሌሎች የአገልግሎት ዘርፎች ላይ ከፍተኛ መነቃቃትን ይፈጥራል። ይህም ለአካባቢው አምራቾች ለኤድ ጥበብ ባለሙያዎች ለስራ ፈጣሪዎች አዳዲስ የገበያ እድሎችን በማመቻቻት ለቱሪዝም እድገትና ለዘላቂ የኑሮ ዋስትና ትልቅ መሰረት ይጥላል። በመደመር መንፈስ የተመራው ይህ ፕሮጀክት መንግስትና የግሉን ዘርፍ በአንድ ገበታ በመሰየም ፖሊሲ ወደ ተግባር ኢንቨስትመንትን ወደ ተጨባጭ ውጤት ለውጧል። ይህ በትብብር የተገነባው ሪዞርት ለመንግስትና ለግሉ ዘርፍ አጋርነት ለፖሊሲ ቀጣይነትና ለረጅም ጊዜ እድገት ዘላቂ መሰረት ጥለዋል። ከምንም በላይ ደግሞ ሎጎ ሐይቅ ሪዞርት ገራገር እና ቅን የሆነው የወሎ ህዝብ ውብ ቅርሶችን እሴቶቹን እና ድንቅ የእንግዳ ተቀባይነቱን ለዓለም እንዲያጋራ የቀረበ ትልቅ ግብዣ ነው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ጉያራ ሪዞርቲን ሃሮ ሎጎ ኢፈቲ ኤቢፈሜራ ሪዞርቲን ኩን ፕሮጀክቲ አጃኢብሲሳ ሚዳጊና ኡመማ ወሎ ሚሶማ ቡኡራ አማያዋ ፊ ሰደርካ አይደል አዱኛ ጎንፈቴ ወሊን ቅንዴሴ ቀበቴዳ ሪዞርቲቺ ቢፋ ኢሳ አርገሙ ኦሊቲ ፕሮጀክቲ ሳፊሰ ጉዲነ ዲነግዴ ናንቻ ፊ ብያ ሶቾሱዳ ናኖ አማራቲ ጎርጎረታኔ ፕሮጀክቲ ማዲ ኢሳ ለመፋ ተው ኢሳቲን ጫራወን ሆጂ ከለቲ ፊ kallattii hin taaneen uumuudhaan dameewwan qonnaa, geejiba, turizimii fi dameewwan tajaajila kennan kanneen biroo irrattis dadammaqina olaanaa uuma. Kun immoo oomishtoota naannichaatiif ogeeyyii hojii harkaa fi warra hojii uumaniif carraawwan gabaa haaraa mijeessuudhaan guddina turizimii fi wabii jireenya hawaaraatiif bu'uura guddaa ta'a. Piroojeektiin yaada ida'amuutiin hoogganame kun mootummaa fi damee dhuunfaa maaddii tokkotti dhiyeessuudhaan imaammata gara gochaatti investimentii immoo gara bu'aa qabatamaa ta'etti jijjiireera. Riizoortii walta'iinsaan hojjetame kun guddina yeroo dheeraa shariikummaa mootummaa fi damee dhuunfaatiif yaadameef imaammata itti fufiinsa qabuuf bu'uura waaraa kaa'eera. Hundumaa olitti immoo riizoortiin haroo loogoo uummata walloo gara laafessa ta'ee fi gaarummaa qabuu fi hambaawwan aadaa isaa fi duudhaawwan mimmiidhagoo akkasumas keessummaa simannaa isaa ajaa'iba ta'e addunyaaf akka qoodu carraa guddaa uumeeraaf. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhina Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa magaalaa Shaashamanneetti piroojeektoota fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessaa jiran daawwatan.
Daawii kanaan hojiiwwan misoomaa koriidaraatti fufiinsaan hojjetamaa jiru riqicha hirmaannaa hawaasaa fi baajata mootummaatiin hojjetamaa jiru fa'a daawwataniiru. Kantiibaan magaalaa Shaashamannee Obbo Adaanaa Takla Goorgis Jaldoo akka jedhanitti magaalichi piroojektota fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hedduu dalagaman irraa hawaasni fayyadamaa akka jiru eeruun kanneen ijaarsa irra jiran yeroon akka xumuramanis kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Paartiin badhaadhinaa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa himan. Magaalaa Shaashamanneetti hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetamaa jiraachuu eeruun kanneen ijaarsa irra jiran yeroo qabame keessatti xumuruun tajaajila hawaasaatiif banaa akka ta'anis akeekaniiru. Hojiiwwan misoomaa hojjetamaa jiranis hawaasni hirmaannaa isaanii cimsuun tumsa barbaachisu hundaa taasisuu akka qabanis himaniiru. Piroojektota magaalichatti hojjetamaa jiran irraa hawaasni fayyadamaa kan jiruu fi keessattuu gaafii hawaasaa yeroo dheeraa kan ta'e riqicha hawaasaa wal qunnamsiisuu hojjetamuu isaatti gammaduu himani. Iddoon riqichi itti hojjetamaa jiru kunis kanaan dura yeroo gannaa lagni guutuun maatii addaan kutaa kan turee fi iddoo saamicha garaagaraa itti gaggeeffamu ta'uu eeruun bulchiinsa magaalichaa galateeffataniiru. Daawwii kanarratti hooggantoonni olaanoon magaalichaa fi keessummoonni biroo hirmaataniiru.